kutunteen ijoolleewwan qabu. Ijoolleewwan jechuun lama ol ta'uu danda'a, sadii ol ta'uu danda'a, garuu tokko oli. Wow. Sigalteetti dubbiin. Sagalte. So Mansoor bikka namni eegu jinjanaa fi jaalala laayifii akkasii keessa hin jiru jechuu bikki inni jiru bakka biraati bakka sunnaa nabii hordofuu haadha manaa afur guuttatee akkasitti sanbooda akkasitti taa'uudhami bikka itti jirtu bikka sani malee bikka amma jinjanaa fi kana keessa hin jirtu jaalala maalii kana ala jirtu. Alhamdulillah an ituuni nama jana ta'ee ituun viidiyoodhaan dubaratti naasaa ta'ee ituun voice messageidhaan akkana dubartii wajjin jana ta'ee waggaa 4 TikTok kanarra hin jiru ambar. Viidiyoon natti hin argamne hin jiru out of sharia out of humanity illee kataate. Suuraan natti hin argamne hin jiru sagaleen natti hin argamne hin jiru. Garuu alhamdulillah ala diin al-Islaam waan koo hunda isliminnaan koo nasattaree naqabee dubartii ajnabiyyee wajjin haasa'uunis viidiyoodhaan wal ilaaluunis voice messageidhaan wal janajjanuunis sharaan gatiin eeyyamneef kanan godhu mee namni Mansuur viidiyoodhaan na janajjanee kunoo screen recording qaba namni jedhu jiraannaan baasee maxxansuu danda'a. Ituu jiraates immoo amma wana namni na dhiisu hin jiru baree kana maqaa na balleessuudhaaf jaalala isaa dabalfachuudhaaf wajjin akkana godheera jechuudhaaf namni hin goone hin jiru. Alhamdulillah waggaa arfan kana xiqquma ishee beekamtiin kun eegee dhuftee booddee Rabbiin waan hunda keessaa nasattaree umriinis immoo gaafa deemaa deemu barri jireenya kee keessatti wanti hunduu Rabbiin gaafa sirreessaa deemu diinitti galaa dhufta bar. Alhamdulillah akkan silasiin jedhe jireenyi koo jireenya baay'ee easyidha nama easy today is my day jedhee nama jiraatudha. Kana keessatti immoo Rabbiin rizqii guddaa naabanii jira. Biizinesan sila torbasiin jedhu biyya keessa jira. Isaan ala garuu biyya alaatiin hojii gurguddaan qaba alhamdulillah. Kanaaf jennaan dubartis janajjanuun barbaadu naataalaan akkuma silasiin jedhe 4 gaafan ga'ee jedhu miidiyaa irratti baaseen amma haadha warrootaan qabaa jedhee naasaa jechuudha. Wow, okay, mashallah. Mansuur okay, kuni amma eefa guddina keessa dhufte gaafa dardara turte sanitti jechuun jireenyuma keetitu jaalalti gaafa dardara okay waan dabre keessa asin qabne tasuma namni tokko akka ijaanis ta'e onneen nama itti si butamtu dardara ta'e an ni jira jee yaadu kan qabamin gaafa sanitti jaalalti tasa xiqqollee sin qabne jaalala onni jaamu kun. Egaa nuyi nama as a human being wanta kana happening ta'a garuu seenaa sana yoon sii kaasee jedhee seenaa lama wayii gatiin qabuuf seenaan sun biyyattii keessatti hin beekamti namoonni sun immoo jireenya mataa jiraa qabu. Nama biraa wajjin jireenya qabu ijoollee horatanii jiru personally jireenya namaa jeequu gatii ta'eef wayii sana please ituu dhiisne wayya sun jihilinnaadhaan ala ituu beekumsa hin qabaatin waan taate gatii taateef isa deebisee wayii isaas kaasuu hin barbaadu. Alhamdulillah arra garuu Mansuur janajjanuu keessa jiru. Mashallah. So ammatti dubartiin maybe carraan ni jira jechuudha dubartiin ulaagaa ati fuudhuu qabdu guutu yoo jiraatte ammallee Mansuur karaa fuudhaa sanirra ni jira jechuudha dubartoonni san carraa isaaniitti fayyadamuu ni danda'an akkasuma moo cufame. Cufaan kun kunoo kan biyya alaati malee banaadha ammayyuu. Okay, dubartoonni carraa kanatti fayyadamaan dhaamsa qiyyaa. Mee Mansuur bultii namaa maaltu diiga jetteeti yaadda? Akka nama bilchaatee akka nama waa'ee bultii beekuu tokkottis bultii namaa kana maal faatu diiga? Wantoonni bultii namaa kana diigan maal faadha? Tokkoffaa wanti guddaan kan bultii diigu sabrii dhabu. Sabrii maa inni afaan Oromootiin obsa dhabu. Wallahi Rabbiin obsa sii kennee jennaan meereej jechuun waan guddoo bultiin waan guddoo dabar. Rabbiin bultii sii kennee jennaan tokko obsuu danda'ee jennaan jireenyi sun akka gaariitti deemuu danda'a. Parsantii 50 ol namni obsuu danda'ee jennaan jireenya isaa keessatti bultii isaa kunuunsuu danda'a. Bultii isaa immoo bulfachuu sinuma danda'a. Maaliif jedhe yeroo baay'ee shamarran gaafa bultii keessa seenanii jedhanu abbaan manaa anama fakkeenyaaf almost close to 41 years nama waggaa 41 jiraateedha. Nama haala baay'ee qabuudha. Alhamdulillah haala badduullee hin qabu garuu haala ofiin jiraachuu beekaa
hojiidhaan biyyaa ba'uutu ni jirti. Hojiidhaan thank you. Nama bira ooluun ni jirti. Kana keessatti jalqaba ji'a ja'aan sana waggaa tokkoon sana sabriidhaan dabarsitee jennaan wallahi wanta akka sabrii jireenya maatii kunuunsuu ittiin danda'amu an sabriidhuma jedhee mun fudhadha waan hundaan. Kanaafuu sabrii godhannu jedhu naasa. Mashallah. Sabriin obsii waan hunda okay. Namni tokko karaa salphaan akkamitti biizinasa jalqabuu danda'a? Especially dargaggoonni, especially warri biyya keessa jiraatanii, biyya alaa jiranis akka biizinesmaan tokkotti karaa salphaan akkamitti dandeenya biizinasa seenuu? Maallaqa xiqqaan. Dhugaa sabab jennaan ani biizinasa biyya baay'eetti nagadeen hin beekaa, Ugaandatti hin beekaa. Ammas immoo biyya biraan jira biizinasumaa kan dhufe maqaa dhawwatiin hin barbaanneefanii. Biyya 3-4-5tti nagadeen hin beekaa. Kana keessatti garuu biyyattii keenya keessatti ispeeshaalii dargaggoon amma jiran warreen biyya keessa jiran biizinasa hojjechuu barbaadanii jennaan yookiis immoo hojii tokko qabaatanii jennaan hojii 2-3 tokko amma fakkeenyaaf biyyaan jiru keessa waan sidibu namni maaliin illee carraaqqatee waan ittiin nyaatee dhugu fudhatee gala malee kadhaa wanta dhamu hin jiru. An amma har'aa kun 7 tokkoon ga'e biyyana alhamdulillah waraqaa eenyummaa waraqaa biizinesaa investimentii maal baafadhee har'a fixeen jira. Boriftaan immoo isa kaan baafachuutti deema. Kana keessatti garuu hamma irraatti nama kadhatu nama argee hin beeku. Kadhaa jechuun hojjechuu nama hin dandeenye qofa kan kadhachuudhaa qabu. Biyya keenya keessatti immoo namoonni maastarsii qabaatanii, digirii qabaatanii, injinara ta'anii waggaa 2-3 hojiin argatanu ta'a. Garuu jara kanaaf wanta dhaamumaa inni mataa of gadi qabaatii mee gadi jedhaati hojjechuu jalqabaa. Birrii 5,000, 50,000, 100,000 namni biizinasa nagaduu ni danda'a. Gara kuteenya qabaatee ittiin jijjiirama jedhee jennaan ani akkan silas hin jedhe 3,000 hin jalqabe. Of course har'a 3,000 jalqabuun akka hin danda'amne nan beeka. Garuu 30,000 immoo jalqabuu hin dandeessa. Amma shamarran birrii 30,000 buna jalqabanii guyyaatti birrii 1,000 hojjetanii oolu Finfinnee keessatti. Kana jechuun maa inni yoo of gadi qabdee jette annan jijjiirama maatii koos nan jijjiira biyya koos nan jijjiira jettee yoo sammuu keetiin furattee jette wanti hin jijjiiramne wanti hin hojjetamne wanti hin taane hin jiru. Kana dhaamumaa inni of gadi qabaatii xiqqoodhaa jalqabaati guddachaa kottaa isa jedhuun dhaamsa dhaamaafi jechuudha. Thank you. Egaa kadhaa jettee kanaan wal qabatee Mansuureen geema TikTok kadhaadha jettee ni yaadda. Geema TikTok irratti taphachuun yookiin giiftii TikTok irraa nama gaafachuun waan akkanaa naa kanni leenca naa kanni kadhaatti siqaa moo kadhaadha? Gaaffiin kun naa darbu maaliif jennaan nama baay'ee ni tuquu gatii hin danda'uu fi It's okay. Dabaruu ni dandeenya. Gaaffii deebisuun beene bira ni qonnaa rakkoon qabu. Tolee tiktaakaroota warroottan fuuldura tiktaakara ta'uu fedhu. Amma fakkeenyaaf ani akka kiyyatti even viidiyoon illee dhaamsa kan hin dhaammadhu ni qaba barattoota warra biyyaa dhufuuf akka isaan TikTok hin fayyadamne yookiin akka isaan laayivii seenanii geeman taphanne nama gorsurraa yookiin nama itti himu keessaa tokko. Okay, tiktaakaroota yookiin warra fuuldura tiktaakara ta'uu barbaaduuf dhaamseetti dhaamtuuf maali? Nama karaa TikTok dhufuu fedhuuf maallaqa karaa salphaan teenyeeti TikTok irraa arkanna warra jiruuf warra barumsa adda kutee barachuurra TikTok irraa maallaqa fudhachuun wayya jiruuf maal dhaamtaaf? Dhugaa sabab jennaan TikTokni biizinasa. TikTokni ati of kabajdee namas kabajdee hin fayyadamta taanaan wanta akka TikTokii nama guddisuus hin jiru. Geemas immoo yoo ta'e aadaa kee kan hin tuqin shari'aa islaama ta'ee namtichi sun shari'aa kee kan hin tuqin kan gaafa namni silaalee jedhu maal abaluu kun akkamuma amma kwal tokko maal namtichi kun of hin kabaju siin jira namni haasaa kee gaafa argu akshinii kee gaafa argu waan ati gootu gaafa argu amma immoo yeroo ammaa wanti nu haasofnu isa geemii waan hin taaneen qixaatamu dhiisiiti haasaa anaafata haasaa jirru amma ana bira almost close 1,500 nuu ilaalaa jira sibiras akkuma sana kana keessaa namni 400 riikardi gochaa jira bara kun jechuun waggaa 20 teessi wanta anaafata haasaa jirru kun
inni waan hin taane waan badduu gaafa qixaatamtee jettu aasaan taane gaafa asoftee jettu ijoolleen hin dhalatti ijoolleen guddattee ijoollee godhatti seenaan sun gorusuma wajjin jirti. Kanaaf jennaan warreen social miidiyaadhaan dhuftanii guddannee nama taana jettan of eeggattanii jennaan akka social miidiyaa biizinasa guddaan hin jiru. Namni waggaa 20 YouTube arra jalqabee anamma fakkeenyaaf alan dur buna nagadu. Zabanan buna dur nagadutti ituun wayee TikTokii bee ituun wayee YouTube bare. Farda ala sanan fardatti fe'ee bunan nagadaa ture sana riikardi godhee poost gochuutuun jalqabe YouTube miliyoona 3-4-5 olin qaba almost close to 40 years ago. Kana jechuun ji'aan miliyoona 5-6 ji'aan argachuu ni dandeessaa jechuudha. Garuu kun kan ta'uu danda'u maa inni wanta hojjettu kontentiin kee kontentii gaarii ta'uu qaba. Birrii argachuu qofa miti kan laaluu qabnu. Birriin yoomillee nama hojjetee hin argata rabbiinuma kennaaf. Hojii humnaatiinis haa ta'u, qacaramees haa ta'u, daldalees haa ta'u, jireenyi arra jirtu hundiyyuu ni dabarti. Inni argate, hin dhaba, inni hin arganne moo rabbiinuma kennaaf. Garuu social miidiyaa dhufanii warreen of jijjiiruu barbaadanu seeraaf heera godhatanii safuu beekanii jennaan dhugaasa of jennaan social miidiyaan nama baay'ee jijjiirteetti bar. Namni konkolaataa ofii bitatee oofuu qofatu hin ta'in hiriyaa konkolaataa sana qabullee namni hin qabaatin konkolaataa sana bitatee amma Finfinnee keessatti miliyoona 5-6 ijoolleen oofantu jiru. TikTokidhuma kanarratti, YouTubeidhuma kanarratti. Kanaaf jennaan heeraaf seera guunnaan rabbiin sodaannaan safuu beeknaan aadaa isaa saba isaa waan hin tuqne hin hojjenne taanaan waan gaarii goonaan akkuma social miidiyaa kan nama si guddisu hin qabu. Poostii tokko ani korra 500 gaafadha bara. Miliyoona tokko gaafadha bara. Poostii takkaan. Kana jechuun ilaali how is easy money? Easy ta'ullee ni danda'u waan baay'ee itti dabarseen kana ga'ee garuu seera eeggatanii deemnaan wanta akka social miidiyaatiif YouTubeudhaan birri argatan wanti fakkaatan jiru. Thank you. Galatoomii dhaamsa bareedaadha. Yeroo ammaa kana Mansuur miliyoona 2 biliyoonara keessa jira. Alhamdulillah Mansuur hiyyeessa miti. Akka namni kun itti na laalus miti. Akka namni itti na tilmaamus immoo miti. Namni takka si fuudhee dhuma samaa irra si kaa'ee waanuma biliyoona wayii qabdu si si'a. An sadarkaa sanas miti. Garuu alhamdulillah hiyyeessa miti. Maashaallah. Deebsaa bareedaa. Tole galatoomii mee yeroo takka Mansuur gara fuulduratti pirezidaantii akka taatu ni dubbatta. Pirezidaantii nin ta'a jetteeti hawwitamoo ni yaaddamoo ni taata gara fuulduraa yoo taate haala kamiin ta'uu deemta? Kun gaaffii cimaadha. Gaaffii kana reefuman itti yaaduu jalqabe wanan si deebisu kana cufan siin jedhe kanaan dura honnee guddaadhaan hin haasa'a. Amma garuu keessa kee natti miyoonaan jettee dhiiseen jira waan hundayyuu. Pirezidaantummaanis taa'aafuu nan ta'a jedhee baay'ee yaaleen ture akkan ta'us nan beekaan ture garuu amma dhiiseerasa. Okay. Thank you. Galatoom. Wantoota viidiyoon alatti yookiin miidiyaan alatti nuti hin beekne kanii fi carraa atilleen himuudhaaf hin argatin kan nuuf himtu ni qabda waan dhokataa waan silaa himuu barbaaddu kanii fi carraa namaa wajjin haasa'uu irratti hin argatin yookiin kan irraanfatte waan nuuf qoddu waa'ee keetirraa waan namni beekuu qabu jettee yaaddu. Baay'ee illee jiru garuu namni naa beeku kan inni akka namni naa beeku kanan barbaadu ani oromummaa kootiin oromummaa koo jaalladhee amantaa koo kabajee nama jiraatu malee Oromoo gatiin ta'eef saamicha keessaan qabu. Oromoo gatiin ta'eef mootummaan ispeeshaalii godhee wanti ni naa godhe hin jiru. Akka ni naa godhus immoo hin barbaadu. Akka nama jiraataa biyya tokko akka nama sitizina biyyattii sadarkaa hundaa wajjin qixxee ta'ee kanan jiraataa jiru kan akka namni naa baruun barbaada. Namni baay'een sadarkaa inni na laalu akka carraa ta'ee waa'ee mootummaa yeroo naasa'u yeroo baay'ee ani kanan yaadu kanan beekus kanan ta'ee jirus proud ta'es kanan naasa'u biyyi koo jijjiiramaa jirti. Biyyi kun jijjiiramiinsa biyya kanaa keessatti immoo
mootummoota amma biyya bulchaa jiran kan waan jijjiirama kana nuuf fidan jedhee gatii yaaduuf wayii jaraa yeroo baay'ee gatiin haasa'uuf akkuma silasiin jedhe saamicha keessa lafni mootummaan naa kennee amma irra deddeebi'ee haasa'uu hin barbaadu. Gaaffiyan bishooftuuf Adaamaatti illee gaafadhe kunoo waggaa tokko na deddeebisaa jiru ammallee tasa dhiisee hin jira bara. Bakka natti ta'afu jedheen hojii biraa biizinasii biraa jalqabeen jira. Kanaaf jennaan namni kan naan barre akka inni naa baru kanan barbaadu an akka siitizina biyyattii tokkoo ta'een jiraataa jira malee special requestiin kan naa kenname hin jiru. Balleessinaan akka namaatti nan hidhama. Hojjennaan immoo rabbiin rizqii konaa kenninaanis bu'aa buufadheen jiraataa jira. Kanaan ala Oromoo gatiin ta'eef mootummaa gatiin haasa'uuf Especially wanti naa godhame hin jiru akka naa godhamus immoo hin barbaadu. Kana bicha akka namni naa baruun barbaada jechuufan siin jedhe. Thank you. Galatoomii ulfaadhu. Tole Mansuuree gaafileen itti aantu akkana jetti wantoota kana yoo gootee jiraattee eeyyeen godhe yookiin yoo hin godhin lakki jettee qofa deebistaa diiteela gaafii barbaaddu miti. Qabeenyaan qaba jettee nama miitee ni beeyta. Taas abadan amantaan kuus naan eeyyamtu. Biizinasa hojjenna jettee maallaqa namarraa fuutee dhorkattee ni beeyta. Abadan jiraannaan adaraasitti saayimanuu 911 federaalitti dawwalanii riippoorta godhan. Maaliif nama miidiyaa ta'e jettee sheenoytee ni beeyta. Baay'ee yeroo baay'ee ammallee sitti maan jira kunoo. Silaayin Oromoo ta'uu baaddeettee sheenoytee ni beeyta. Abadan proudii guddaan qaba Oromummaa kootti. Oromoon saba guddaadha. Jaalalaan onneen ta'e si cabxee ni beeyti. Alhamdulillah wanta kanaallee takka dabara baateen. Jireenya keetitti akkaan rakkattee ni beeyta. Allama sadii dhala baay'ee. Hiriyaa kee nama sitti dhiyootiin ganamtee ni beeyta. Allama sadii sirrii. Osoo hin fedhiin zigaaliif maallaqa namaaf kannitee ni beeyta. Namni si dhufu wayii qaanfattee osoo hin jaalatiin garuu kannitee fi ni beeyta. Ituun itti namanii yeroo baay'ee nan godha waan akkanaa. Itti amanee garuu miti. Maallaqa kan kee namni si saamee yookiin si dhorkatee ni beekaa? Ani akka salphaattis farankaa ofirkaan baasu. Ofirkaa baasee jennaanis immoo namtichi sun ismaartii na caalu gatii ta'eef na nyaatee jennaanis nan cinqu baay'ee. Garuu akka salphaatti harkaan baasu jiru. Dubartii poolisii irraa jaalalti si qabdee ni beeyti. I wish. Militarii uffattee inta ogaa I think militariidhaan walammatanii deemuun kun waan taatu natti hin fakkaattu. Malee itoo argadhe gaariidha nan gammada dhugaa. Baay'een jaalladha militarii biyya keenyaa. Jaalallee saahiba keetii osoo silaa xiyyataa ta'e jettee hawwitee ni beeyta. أعوذ بالله من الشيطان إنا لله ما تعرف مثلا انظروا لك Okay. Galatoomii mee gaafilee teenya karaa xumuratti achi deemnu jira. Okay, gaafilee itti aantu tana akkuma kana fakkaatutti hanga takka daftee na deebisuu qabda. 5 seconds daftee. Mansuuree nyaatarraa maal akkaan jaalattu? Marqaa boqqolloo. Wanni ati nyaatarraa si aarsu yookiin hin jaalanne qirsi godhu maali? Wuu hin jiru nyaanni inuma itti gammada nyaata baay'eetti. Amalli badaan ati qabdu maali? Amala badaallee hin qabu alhamdulillah. Biyyeeti jiraachuu akkaan jaalattuuf hawwitu biyya tam. Makka alhamdulillah. Mashallah. Saabjektii iskuulaa keessaa saabjektii kam akkaan jaalachuu turte? Isaaban jaalladhu. Gidduu kanallee giraamii meeqanaa jedhanii maqaa balleessaa jiru. Isaaban jaalladhu. Sagalee bareedduun addunyaa tanarraa siif taatu yookiin sitti toltu sagalee akkamii? Sagalee Quraanaa. Mashallah. Yeroo kophaa kee jirtu wallee akkam wallifte?
kophaa kona dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan isa jedhu. Waaw wallee qabaati kun. Okay. Guyyatti yeroo meeqa waa'ee maallaqaa yaadda? Ani bakka salaata keessa qofan waa'ee maallaqaa yaadu malee out of salaata waqtii shanan booda maallaqaa yaadaa oola. Waaw. Biizinasaan alatti wanni ati akkaan hojjechuu jaalattu maali? Ispoortii, jiimii. Guyyaa tokko qofaaf nama tokko waliin ture yoo siin jaan eenyu waliin turuu feeta? Muummee ministeeraa, piraayim ministeerii keenya. Waaw. Wanni akkaan si mufachiisu maali? Namni na sobuu. Waaw. Tole. Galatoomii gaafii teenya ammallee karaa xumurattee achi deemnaa. Mee Mansuureen tiktaakarraa yookiin tiktaakaroota nama sadii namoota akkaan jaalatu or dinqisiifatu walliftoota nama 4 akkasumas sheekota nama 4 mee nuuf himi. Jalqaba tiktaakaroota Kan tiktookarootaas kan weellistootaas natta'afu sheekota naa wayya maaliif jennaan 4 caalaan beekaka. Ayna okay. Ayye abshiruma ayye sheekota nuuf himi. Sheeka Baalee nan jaalladha. Sheeka Baalee ni beektaa? Yaa Sheeka Roobee. Sheeka Roobee baay'ee nama natti toludha. Ustaas Kaamil Shamsuu. Okay. Sheeka Harar maqaan isaanii nu hangalu. Sheekamiin baay'ee nan jaalladha. Yaasin Nuruu Ustaaz Ahmadiin Jabal baay'ee namootan baay'ee dinqisiifadhu keessaa. Abubakar jara kana baay'een jaalladha. Raayyaa Abbaa Machaa baay'een jaalladha. Maashaallah. Tole mee Mansuuree osoo karaa xumuraa hin deemin dura dhaamsi yookiin immoo akka hawaasatti wanni hawaasa kanaaf dhaamuu barbaaddu ni jira. Egaa maayinni ani dhaamsa wanta dhaamu maayinni jeneraalii hunduma keenyaaf nama hataanuun jedha. Of course hundi keenya iyyuu nama garuu nama keessaa nama namummaa qabu rabbiin nuuf haa godhu. Maaliif jennaan gaafa nama namummaa qabu taatu waaqa sodaattaa musliimoo taate salaata sagaddaa amantaa ortodooksaa protestaantii immoo yoo taate maskii beet kiristaana lattaa armee kee kabajdaa jireenya kee keessatti jireenya gaarii akka rabbi sii kennu waaqa kee karattaa nama hin miitu nama jaallattaa nama kabajdaa nama qarqaartaa kanaaf jennaan nama inni dhabu kun waan guddaa gati ta'eef rabbiin nama nu haa godhu. Rabbiin immoo nama jannata argatee jannatul firdawsiin akkuma kana miidhagaa jiraatu rabbiin nu haa godhu. Amiin Allahumma. Egaa daawwattoota keenya warreen biyya adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan konkolaataa oofaa mana siree taa'aa kushiinaa keessa eerpaada godhattanii nu dalagachuu jirtan warroonni Itoophiyaa keessa Itoophiyaan ala hundi keessanuu warroonni sagantaa tana nu waliin turtan hedduu galatoomaa. Egaa Mansuuree gaafilee hedduu intarvii garagara irratti waan godhee jiru gaafilee san irra deebi'ee itti fiduu hin barbaanne sila sa'a dheeraa'u nurraa fudhata ture gaafilee muraasan beekaa keessaa cuunfee fidee fi kana fakkaataa hundi keessan hedduu galatoomaa saniin alatti Mansuur wal gadhiifnaa yeroonis yeroo kubbaatii daawwattoonni kubbaa jechuu turan hangareefuu Maadiriidii fi Siitii qaban ta'a saniif gabaabsinee sagantaa Mansuuree kiyya dhumarratti ammas carraa siifin kannaa waan jettu yoo qabaatte jedhii sanboota adda baanaa anis hin deema inshaallah. Galatoomii abdii kiyyaa wanti guddaan maayinni ispeeshaalii warreen saba Oromoo taatan yeroo baay'ee sabni keenya miidiyaa kanarratti baay'ee of sodaata. Miidiyaa kanarratti baay'ee hin dhufnu. Miidiyaan garuu humna. Miidiyaan garuu saba kee eenyummaa kee kan ittiin beeksifattuudha. Kanaaf jennaan uummata Oromootiif kanan naamu maayinni amma akkaataa danda'ameen baay'inaan miidiyaa keenya miidiyaa gaarii godhannee waan gaarii itti fayyadamnee aadaa safuu Oromoo aadaa Oromoo kan ittiin barsiifannu gatii ta'eef miidiyaa kana akka gaariitti akka kunuunsifannu miidiyaa kana irratti immoo haa dhufnu miidiyaan